jireenya jijjiiramee jennaan fiyuus godhanii jechuudha hin qabani. Garuu alatti hojjetaa jiran ammas namoota illee namoota akka rakkatan kanneen uummata kutaalee keenya keessa jiran namoota dhuunfaa uummata hawaasa waliigalaa artistoota baay'ee gargaaraa turanii. Ana immoo dhugaa dubbachuuf carraasanii waldaa dubartoota anolee irraa baay'ee hin arganne gara fuula duraatitti garuu baay'ee nawwaa. Anillee ammoo ittiin isaan reefuu ijaaramaa jira waan ta'eef isaan si gargaaranaan jedhanii ana ammoo isinuu naa ijaaramaa bakka guddaa naa gahaa gara fuula duraatii hojjenna waan jedhu irratti isaan tattaaffii isaanii diimni na birallee dhaabatanii jiranii dhuunfallee na birallee dhaabatanii jiranii garuu ammoo akka barbaadaniin na gargaaruudhaaf isaan fedhiin qaban ture yeroo san jechuudha. Ani immootu isaan irraa gargaarsa akkasii san hin barbaanne. An jireenya hin jiraadhu biyya alaati. Biyya alaa kana keessa waanuma xiqqoon nama gahaa akka biyya kennaa sanii barakaa qabdi biyya hambaatuni. Sanuman nagahee jennaan waan barbaadu argadhee jennaan ani hin dhiise ofii kiyyaa danda'e jennaan dhiise. Ammallee gara fuula duraa jabaatanii hojjechuutti jiranii jechuu barbaadeeti. Hunduu haa ijaaramanii haa jabaatan jedha. Hayyeegaa daawwattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan sagantaa Tamsaas Kallattii turtii barreessaa kitaaba Kadir Abdulatii fi kitaabota 5 biyya baqaa keessa taa'uudhaan dooktoreetii fi maastarsiin alatti hogbarruu Oromoo utubeetiin keessaayyuu jechoota filatamoo keessaayyuu dhaloota sodaa cabse kan jedhu hawaasa Oromoo biratti jaalatamaa ta'ee fi hawaasa Oromoo biratti beekamtii guddaa qabu akkasumas kitaaba isaa Risaa Bokkaa Moo'ee jedhuun kan barreesse kitaabota hedduu dinqisiifannoo gurguddaa qaban hedduu kan barreessuudhaan akkasuma immoo goonni goota dhaalaa kan jedhu jecha gaarii kan barreessan jechaadha. Dhugaa dubbachuuf kireeditiin jechoota kanaa yoo ilaalan fageenya irraa osoo hin taane keessa bu'anii argachuu danda'ani kitaabota kana barbaaddanii dubbisuun dirqama dhalootaadhaati. Meegaa isin kan jirtan biyya baqaa keessa kan jiraattan biyya dimokiraasiin hin eeggamne keessa jiraachaa jirtan biyya baqaa kana keessatti jireenyaan wal'aansoo wal qabachaa ogbarruu Oromoo kana barreessuun isinitti hin ulfaanne akkamitti laayyootti isin barreessuu dandeessan as biratti gaafii yeroo hedduu ka'uudha. Keessaayyuu kan akka shamarree Faayizaa ni yaadannaa seenaa Oromoo walloo barreessiteerti. Walaloo hedduu barreessuudhaan shamarree dorgomaa tokkollee hin qabne dhugaa dubbachuuf gargaarsa lammii keessatti tokkummaa Oromoo keessatti shamarree hojjechaa jirte biyyuma Suudi Arabiyaa kana keessa jirti. Mee isin biyya san keessatti jireenyaan wal'aansoo wal qabachaa ogbarruu Oromoo kana barreessuudhaaf akkamitti isin laaffate mee asirratti iccitii addaattu jira moo hojiin dalagdan moo hojii dhaabdaniiti waan kana rakkan bobbaatan? Bareeda. Ani yeroo jalqabaa kitaaba kana jalqabu asii kitaabuma hojjechuudhaaf iyyuu kan biyyaa bahe wanta barbaadu sanii waan dunyaan barbaada bu'uura waan naa taatu san waggaa tokkotti argadhe akkuma dhufeen dalagaa kitaaballee Somaalee irratti illee baara qofa irratti kan barreessin ergaa mana barumsaa seenerraa kaasee jechuudha waggaa 21 akkasiin ta'a erga mana barumsaa seene achirraa kaasee anima barreessa osoma barreessuu dalagaa barreessaa anamma dhiyoo kanas dhiyeen nama waggaa 2020 naannoo dhumaa irratti na fakkaate achas dhiise malee dura waan riskii dalagataatumaan barreessaa ture erga dalagaa arabaa kanallee rakkinni qabaan akka malee namni martuun beekaa suutiin jabaatte yuutuubii hojjetaatiin hojjedha jedhee ergaa nan abdii godhadhe wanta caalu kunillee garaana nyaatee wan Oromoo kunillee garaana nyaatee kitaaba nan barreessillee baay'ee taananiin dalagaa dhiisee miidiyaa fi kitaaba irratti jechuudha. Gama kaaniin kitaaba miidiyaa barataa akkaataa ittiin hojjechuu danda'u gara fuula duraa. Gama kaaniin yeroo takka xiqqoo audiyensiin ani qabu guddaadha. Feesbuukii irratti ani peejii gurguddaa qaba. Feesbuukii irratti dorgommii garaagaraa hojjedhee namni yeroo achirraa dhufu kiliik yeroo websaayitii godhu naa dabe malee birriillee bareedaa herreegaa isuma isaan madda galii godhata. Maatillee asii maatillee qabna waan ta'eef maatiin wajjin wal gargaara. Akkasitti barreessee ammaaf garuu wanti madda galii kiyyaa ta'an jedhu kitaabumaa fi miidiyaa yoo ta'e malee hojii arabaa akka hin hojjenne jala sararee ofii himee jira. Baay'ee si jeeqa sammuu isaa jechuudha. An kitaaba biyya kana keessatti hojjechuun fakkeenyummaadhaan ka Oromoon na dura hin jiree yaadu garuu ka amantiin jira warra musliimaa barreessan jechuudha. Ammallee ammoo waggaa 7 dura yeroon an kitaaba barreessu namni hin sobanaan jiraa tura waldaalee sikkoo mandoo yoo dhaqu ka Harargee yoo dhaqu ka Walloo yoo dhaqu ka Jimmaa yoo dhaqu hin sobdanaan jira namni bishaanuma faanaa biteetuma
ofirraa na oofa kitaabni akkamiin Suudiin maxxana naan jedhani gaafa ani maxxanseetiin itti agarsiise biyyaa fidde Keeniyaa fidde naan jedhan achirraa dhufa biyyaayyuun dhufu Keeniyaan hin dhufa dhageenya kitaabni wayii dhufe naan jedhan gaafa kaanii hin eebbisiisee mucaan kun maalatti taphataa Suuditti akkamiin kitaaba eebbisiifama naan jedhani hin dhufanii namni fuulatti maratee jechuudha huccuu kana laala asii akka koronaan hin dhufini amaamaa kana fuulatti maratanii jechuudha ija kana qofa mul'isanii nama seenetu jira galmaan itti eebbisiisan nu beekanii kitaaba kana wajjin qabee mootummaan biyyaallee nu hidha wayyaanidha yeroo san ka jiru kitaabni sanuu ka Fayyisaati goonni gosa dhaala jedha harka mucaan akkana ol qaba nu hidha naan jedhanii gaafa tokko wallollee gargaarsa irratti illee namni kitaaba san naarkaa darbe kitaabni kun hin eebbisiifamne yeroo san beeksisarra jirra. Istiraaha fidee galma fideetiin nama kennee beeksisaadheeni yeroo sarratti isaanii yeroo nama tokko ture Sheekh Sa'idiin fa'aatu jira. Sheekh Sa'id na eebbisanii bas itti ilaalanii uummanni kun xiqqoo sin hubannee rabbiin agartee beekumsa kee ka galmaan geettu fi dhugaa irratti warra hojjetu siyaasaa isaan jedhanii na eebbisanii uummata illee waliin nu araarsanii deeman jechuudha. Na arrabsan maal jenna? Isaan wajjin rabbiin isaan araaramu ani jireenyi kiyya isaan wajjin baay'innaani walloo mallee walitti qabnaan osirkaan tun baaleen diidaa kanaa waldaan geessina. Akkasitti naan jedhaniitiin rakkoo baay'ee keessa dabree bara dukkanaa ture. Barri sun bara maallaqa qabu osoo namni kitaaba kee bitatee kitaabni kumaatu birrii guddaa baasa biliyeena meeqa baasuu danda'a. Garuu ammoo namni mucaan kun akka namaa kitaabni kalaas biyya kanatti hin maxxanu nutti taphate. Namni immoo kitaaba biyyattuuyyuu tola namaa kenna. Inni immoo mootummaan tola kennee mana barumsatti raabsa. Akkamitti inni kitaaba reyaala kan ta'an gurgura. Ammallee ammoo maal jedhan si fakkaate. Mucaan arsiidha. Nu arsiidha. Nama arsii kana akkamitti kitaaba aartii hojjetan yoo hin beeku yoo namni arsii naan jedhanii. Deebi ammoo kun ammoo kutaa biraa fa'aa irraa dhufee nu Fayyisaa Leellisaati kitaaba barreessuu hin dandeenyu kitaaba nama kennaa maccaa tolamaa barreessitaa siin jedha. Kun ammoo waan baay'ee siin jedhama jechuudha. Dukkana san keessa dabree hojjedhee Fayyisaa fa'aa sirriitti hiriyyaadha wal beena. Fakkeenya walii ta'aa turre natti aansitee isitu eebbisiisee itti aansee Dr. Maammak Kadiir Amiilsantu arsoomni qorsoomaa barana eebbisiisneefii turre. Arfaffaa irratti ammoo Abdii Geetaachoo ta'e eebbisiifate jechuudha. Suudii bilisoomtee erga namni kenna waa argee erga namni ifee fi baay'ee sadarkaa guddaadhaan hojjetameef illee jira jarri irraallee addunyaallee irraa argatanii jiranii ankaraa baasee jechuudha. Ani bosona jire uummanni dhufee qotatee jira. Galatoome ulfaadhu keessaayyuu mudannoon hedduun akkasi mudate yaada keetirraa hubadhee jira kitaaba Fayyisaa maaliif barreessitaa akkasuma mootu komiin adda addaa nutu ijoolleen tuulama barreessa kan jedhus akkasuma warri komandoos kitaaba akkamiin nu gurguratte jechuudhaan ilaalcha duubatti hafummaa tokko tokko akkasi qunnamaa turan argitee jirta sama hundaa cabsitee sadarkaa kana geessee hadhantana barreessaa fi weebsaayitii nama dhuunfatti qabuu fi sochii gaarii gataa jirudha. Mee mucayyoo keessaayyuu tattaaffii guddaa gootu sagantaan lammiif jedhu keessatti Faayisaa Ahmad yeroo hedduu maqaan ishee tuqama. Shamarree san mee akkamitti ilaalta kitaaba Oromoo Walloo kanarratti hundaa'e barreessiteerti carraa argattee kitaabicha san dubbisteerta yoon dubbisinis ammootu mee isii akkamitti ilaalta viyuun isin ittiin ilaaltu akkami shamarreedha kitaaba barreessiteerti biyya san keessatti. Suudii keessa Suudii yookiin biyyoota Arabaa keessatti namni kitaaba isii durallee barreessee maxxansellee jira. Ka isii irrallee baay'ee dandeettii ajaa'ibaanuu dhugaa rabbii yoo isiin dubbattuu fi walaloo hojjette sodaadhutu jira. Ijoollee sadii baay'ee sodaadhaan akka dubartiitti. Yaani akka isaaniitti danda'ee hojjedha warra jedhutu jira jechuudha. Warra sunniin hunduu irra caalaan Suudii warra turanii mijatti takkitti biyya jira malee. Fakkeenyaaf kitaaba biyya leellistuu sabaa nama guddoodha. Leellistuu sabaa nama guddoodha. Nama bira ga'uun hin danda'amu akka dubartootaatti waan isiin jettu. Naamusni isiin qabdullee naamusa guddaadha. Hawwiin isiin ilma namaatti qabdullee guddaadha. Garuu ammoo akkuma kiyyaa carraan isiillee baay'een dubbatti waan ta'eef waan sabaa dubbatti waan dhuunfaa irratti dubbattee argitu. Isitu ture jechuudha kitaaba Qaarriffaa Qeerransaa jedhu asin barreessitee 2016 na fakkaata. 2018 biyya eebbisiifatte Adaamaa fi Shaashamannetti isitu hojjete awwaala jalqabe jechuudha biyya kanatti eebbisiifte. Ammallee ammoo micayyoo takka jira Faayisaa tanaa fi leellistuu durallee boontu ganna
isiillee hin jirti ammallee takka jira. Kattatanniin hundarra cimtu namni hin argine biiftuu urjii nagoo godhaniin ijoollee walisooti salaale jechuudha. Mucayyoo san namoonni gugurdaan kenna warri miidiyaa irrallee jiran hayyoonni illee baay'ee barbaadaa turan gargaaruudhaa fi anillee dubbisee kitaaba kiyyallee isiillee qoodarraa fudhattee kabarii isaa isii irrattillee yaadallee naa kennitee turte kitaaba maxxansitu namoonni hayyoota Oromootiidhaan barbaadaa turan akka malee barreessitii walaloo. Walaloo barreessanii maxxansuu qofa osoo hin taane waan isiin jettu santu nama jaarraa kanaas itti fakkaatu dubartoota keessa yoo dubbattu jechuudha yoo barreessitu ani baay'ee nama isii dinqisiifadhu isii fi leellistuu fi jetti takkallee biyya jirti. Jara sadiin an akka malee hin sodaadha anummaan akka jaraa saniif barreessaa jira garuu immoo jarra keessatti barreessinaa naan jedhanii Faayizaalleen yoo gama Faayizaa dhufne baay'ee cimtuudha. Garuu kan jiraa miree ani waan keessaa laalu qabaa isin yeroo baay'ee Facebook irratti sochii gooti sochii isin gootu sun ammootu waan gaarii qabaa waan hamaa qabaa naannoon isaanillee naannoo jeeqamaadha. Kana taate malee osoo xiyyeeffattee kitaaba irratti xiyyeeffattee nama cimtuudha nama baay'ee hojjettu garuu warra akka leellistuu fa'aa aartiidhaan of ibsan malee waan biraa keessa galanii dubbatanii biiftulleen aartiidhaan of ibsiti malee waan biraa hin dubbattu. Warra mansihin warra antiqisiifadhu kan dubartoota keessaa cimoodha namni osoo akka jaraatti hojjete jedhee hawwuufi malee namni baay'eedha jechuu barbaade caaltuu risaa fa'aa boontullee hin jiran ijoolleen baay'ee ciccimoo jechuu biyya arabaa kana keessa warra dhufe ijoolleen biyya arabaa kana yoo dhufte waan jabaattuuf hin beekan baay'ee jajjaba jira jechuu barbaade hawaasa biraallee gaachuu baatanii biyya arabaa kuni biyya baay'ee namni keenya osoo itti fayyadame misoomaafillee guddinaafillee baay'ee ollaallee daldalaafillee taati jireenyaafillee numa taati akka namni faallatti nu arabatti of himnee biyyi keenya gaarii miti namni keenya gaarii miti mootummaan keenya gaarii miti jennee itti of himnee of jibbisiifne malee biyya arabaa biyyatti fayyadamnu jedhee yaadan sammuu biraati yoo leensii biraati yoo laalu biyya baay'ee jabdu jedhee amana osoo mootummaan haala mijeessee uummanni keenya akka keessa jiraatullee biyya ofii jajee bishaan akkanaa qabna isin qilleensa air conditionarii malee yookiin mukayyafa malee jiraachuu hin dandeettanii nu tallaajaa yookiin firiijii hin qabnu air conditionarii hin qabnu biyyi keenya shajara qabaa muka qabaa bosona qabaa biyyee qabaa jedhanii osoo biyya keenya guddisanii haasa'anii ijoolleen sun mana arabaa keessatti illee kabajamtee jiraatti xiqqoo namni keenya gaarii hin jedhu xiqqoosi wanna san osoo fooyyeffatanii mootummaan hin tara waggaa 5-6 tura hin tara. Mootummaa kana jecha seenaan tarreen osoo nurra kaa'uu baatanii galu. Hawwii qaba. Galatooma daawwattoonni keenya warroonni nu daawwachaa jirtan sagantaa tamsaas kallattii barreessaa kitaaba 5 barreessee biyya dimokiraasii hin qabne biyya baqaa keessa jiraachuudhaan kitaaba 5 barreessee Kadir Abdulatiif inumaayyuu dorgommii adda addaas kallattii adda addaatiin barreessota kitaaba afaan Oromoos akkasuma mootota taalantii adda addaa qaban utubaa aartii Oromoo ta'an namoota adda addaa keessaayyuu kan akka editingii irratti nama yeroo hedduu beekamtummaa Oromoo qabu keessaayyuu Vision Entertainmentii keessatti nama waan gaarii hojjetaa turesi dhiyeessaa turan gara peejii isaaniitiin argaan ture namni kun dhugaa dubbachuudhaaf kitaaba barreessuu qofa osoo hin taane falaasama adda addaa fayyadamuudhaan diizaayinii adda addaa gatuudhaan gara peejii isaaniitiin Kadir Abdulatiifiin kallattiidhaan yoo seentan ni argattani akkasuma mootu kallattiidhaan isaan illee qunnamuu barbaadan lakkoofsa isaaniis ichuma jala jira detail informationiin hundichi jala jira sagantaa kanarratti hirmaattanii yaada nu kennuu keessaniif ammas irran deebi'ee galatoomaa isiniin jechaa sagantaa keenyaarraa ammoo asirratti goolabuuf dirqamnee jirra. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti asumaan nagaa isinitti dhaammadha. Isinis sa'aatii keessan aarsaa gootanii ilmaan Oromootiif akkasuma ergaa dabarsitanii keessaayyuu ilaalcha hawaasa keenya waan hubannoo qabdanirraa keessaayyuu ilaalcha gurguddaa nuu kennitanii jirtanii arjooma seena qabeessa gara madda walaabuutiin barsiisaa jalqabaa yookaan immoo barreessaa kitaabaa yeroo jalqabaa gara madda walaabuutti dhuftan taatanii sagantaa kanarratti argamuuf ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Galatooma. Affeerraa keessaniif ulfaadhaa galatooma. Rabbiin jazaa isin yaa kafalu ummata keenyalleen akka wal agarru gootanii jirtanii ummata keenyaaf asiin wanni jedhu miidiyaa keenya kamiyyuu yoo laalullee dadhabdan nama keenya copha akkuma copha jechuudha. Qoree wayii karaa irratti yoo argitan fuutan malee biran tartanii hin dabartanii yoo karaa sanirraa fuutan sawaabatu nama ajiriitu nama yaa jedhaa warri keenya. Galata Rabbiirraa argatta jechuudha waaqa keetirraa argatta. Akkuma sana ammoo miidiyaan namni keenya haa hojjetu haa guddatu isinirra itanii dhaabbata kaampaaniitu herreegaa waan ta'eef
waan namni liinkii namni yoo kaa'ate tuqaa fi daqiiqaa takka sekoondii takka laala yoo laalullee dadhabdan sabiskiraayib godhaa fi yoo foloo barbaachise foloo godhaa deema. Miidiyaa MWM illee sabiskiraayibii godhaa fi jabeessaa. Namni kun jalqabbii irra jira. Waan baay'ee gara fuula duraatitti nama hojjechuu danda'udha. Hojjetu illee jira. Jajjabeessaa, wal jabeessaa, walitti dhufaa, waliin mari'adhaa yeroo keessan nama qooda nama wajjin hariiroo cimaa uumadhaa jechuun ni barbaada. Ulfaadhaa galatooma.